Yeroodhaan aappii kana isin garsiisu inninis gadaanis gurgurata eegalee jechuun keessan ni mala miti. Wanni bilaash jedhamutu ni mumkin gurra isin dhukkubsuun dhabdu. Garuu akkana jechuun kiyya har'a isinittiin gurguruu deema jechuu kiyyaa miti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isin jechaa nageenya haa dursu hunda dura. Appilikeeshiniin kunis tola hojjeta dhugaadhaan akka pinkitti bitamaa ture. Garuu immoo ammaaf lakkoofsi isaa yookaan koodiin isaa ni jira. Akkamitti arganna isaan gabbuufanna kan jiruuf akkuma yeroo hunda isinitti himaa ture teelegiraama yeroo gosentan isin search gootanii argachuu dandeessan GADAOR yoonif barreessitan GADAOR jechuun isinif ba'a. Inni kun appilikeeshiniin kun liinkiin isaa isa kana koodiin isaas ni jira. Liinkii isaa irratti hogguu gadhooftan isa kana open angodu isin ammoo install yookaan download gootanii appilikeeshinii kanaatu naaf hojjechaa jira. Serveriin isaa akkami hojiin isaa dhuguma kan jiru waliin hamma tokko laallee viidiyoo tana gabaabsine keessa baana. Fakkeenyaaf isa kana hogguu deebinee cufne akkamitti hojjeta kan jiru TikTok irratti hogguu deebine TikTokin ni hojjetamoo hin hojjetu waliin laalla. Okay. Waan duraan hojiirra ture malee ammaaf hin hojjetu. Akkasuma YouTube'itti hogguu dhufne hoo wanni kana isin garsiisuuf yeroo hunda warreen hin dalaguu qofa gumaachitan akka isin soba taatanii haftaniif yeroo viidiyoo gadhiisutti appilikeeshinii saniin hojjechaatiin isiniif gadhiisa waan ta'eef amma deebinee haa bannu. Deebinee barnee amma akkamitti akka hojjetu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun isa kana serverii isaa yeroo tokkoof yoo isin gaseenne waan viidiyoo sirii qaba. Kunuun argitan shabakaa tole inni kun hundinuu irratti jijjiirtanii hamma jahaatti zeen irratti ilaallachuu dandeessan. Akkasuma istiisiinis ni hojjeta garuu ani istiisii irratti ilaalle. Irratti hogguu dhoofne serverii gara gubbaa immoo tanuma isaa tanarra dhiiftanii fi Jarmanii irra kaayattaniifu isin fedha keessan. Ani amma tanuma gubbaa tanarra dhiisee serverii VPN 2 kanarratti hogguun dhiisee ofii kanamma on godha gara tokko as dhee on hogguun godhe on ta'ee jira. Connectis akkasumatti ta'ee jira. Mee lamatti deebinee amma ni ilaalla. Appilikeeshinoonni reefuu miidiyaaleen reefuun tanaa hundi hojjetamu hin hojjetu YouTube irraa eegalla. Akkasuma kun hubanee jira. Hordoftoonni kabajamoo garuu immoo kun mana GADAORooti. Mana GADAOR hogguu dhuftan viidiyoo qofa laaluu guun ta'in laayikiin keessan hedduu laafa. Laayik viidiyoo yeroo laaltan laayik isii jettu qubaan gaxuquun isinirraa humaa hin hir'isu. Laayik godhaa warreen ammoo chaanala kanaaf haaraa taatan subscriberis godhuu hin dagatinaa isinin jechaadha. TikTok keessumaa TikTok kan hojjetu ni ulfaate jechuudha. Liivii TikTok irratti kunuun argitan jechuudha. Liivii illee ni dalaga jechuudha. Appilikeeshiniin yoonii fi jajjabaa ta'e malee keessumaa liiviin TikTok hedduu ulfaata. Liivii TikTok yoonii fi dalage immoo appilikeeshiniin sun jabaa jedhama. Username fi paaspoortiin appilikeeshina kanaa telegiraama keessatti isin garsiisee viidiyoo tanatuma. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kana yoonii fi ta'e paaspoortiin isaa username isaa isa kana waan argitan jechuudha. Kana appilikeeshinii gara jalaa jiru kana isa kana bakka inni isin gaafatu sanitti hogguun hiixan isiniif hojjeta. Hordoftoonni kabajamoo viidiyoo kan hamma dhumaatti hogguu dhageeffattan irraa fayyadamtan jeen abdii qaba. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu arraaf nagaan naa tura.